أرسي حمزة والفت جرا هذا فاتي ميديان كن كيري سينكابو بدلم تيرتك غاري ميديا كان رد والله بالله جب كان كيغا ربي مصيبه انتان نتهابوس زيرو أنا بري الجنة أنا وفي جنة وانت جب كان كيغا نقبوس أما هنا توقفا كبار إلالو بيري أرسي حمزة والفت جرا كجرا لما فهمتوا وانا في حمزة وسجدوا جراتي ترين هنا أبتني والفت أبفكات سادا فهمتوا إذا دبي كانت إنتالا لما جالا لمان جرا كوني اللي نمي سببتي هفوفا تاكو غلشو ملا بيتا هايتا وقمكو سيبادو غراني والدي سوفا يو بربادا نمكا يادو قبل بار آتي انتالا سببان تايني جاركو يو جالة اللي أكو وجالة ولدت عرفو يو ولدت اللي سمعتنا والحديثو مالو مغورا مكان بكهودت كيسا سيغونو سوق إدى سيغورا تريمتي إيه نگر نكشتيو تفضو ريسي إسا وانت چامبا بكتين تاكيت أنو سيغا فتا عشتي وامزان غافتو لديو عشتي سيغا فتا مسنجاري ولدت كامنا تكتاكر اللي انددو نجلا اندو بطي يو كني موتو إسي لابر جلس قصر دينو كي قوتو جريني بلا إسي لابر جلس تركي سيغا فتا إسا جري مال سيويتي ولي ديبسو أكاتلي آرتي ديبتوم كنامتي واني سين جتين كوري يوكين نمو مال سي جرى كان ديگو بربادو تو جران تايا تاكي نمو مجرى كان حمزة فاشتي ديگو بربادو جران تايا تاكي موتو جالالو مجراتو دمته سي سببا غرتك أدامبا يفتاين أيتا وكم يسام انتنو فكرين زبانا كان توربانو كو خجرا ما شاء الله غويا كورانغه بوبولين كان نمي بريرال موضو أما كنت ندون أرضي هم زرت والفتة فايسين إنجر أكيدو تي كتر نقول ما إذا أوبتي كتا وان كانت تفرق ليش يعني سينما بيادتي والله كيف توزي ما واشتي ما كيف نقيادت والله أمر كنافي بر والله أنا واني رئيسين جيم ولين تبنوا له ولين كل في ولين تبدو في namni kun fide an guyyaa meeqa guyyaa muraasa wayitii fi online irraa bade ijoolleen keessumaa wayii gatiin irra jiran jechuudha online irraa bade jennaan miiseejjiin tiktokii seenu na dhogge amshirtitti dhagayamini qabe wallahi likii isaatiif osoo inni isii asin fidatin fuudhii maalii koomentiin xafu na godhe wallahi guyyaa online irraa bade jennaan bilbilanii silkiin ka miiseenjariin funna ta'e tiktokiin funna ta'e sittin dhagayamini haa fuudhuu dhiisii maal haa ta'uu dhiisii isii an kana maal godhe dabarfadhee bira lufe ammas akkuma asliin jedhe wanni cadhisaa jiruuf way haada cituu ga'e natti maxxansan ta'a way yookaa maqaa kennaafuu dhaltuun isarra wal fitte ta'a anis akkuma isiniin jedhe wallaahi fuulduree rabbii haa dhaban fuulduree rabbii tabaruutiin naa calamiisii haa dhaban Hamzaan abbaa ilmootiyyaa ta'e ashitti osoo fuudhe isaaf taateeti ani ittiin gammada malee ittiin gaddu. Ani ittiin gammada malee ittiin gaddu. Gin ammoo jechuudha fidanii sharrii natti tata. Amta nanna dhukkubsaa jira malee tabirooti miti. Ammallee arsoomaa fi oromummaadhaaf islaamummaa gidduun ta'e jirtu tuyyuu afaan kiyya sakaala. In gaafadha jettee miti gaafadhu wallaahi billaa jettee kakattee wallaahi billaa jettee kakattee san isuma san bichaa naaf haa himtu. Ani isinirra taree waan dubbadhu hin qabu ammallee. Ila argitanii jabaa fedhellee ta'e jabaan namaan jabaadha malee lafa jabaadhaa miti. Naga fadha ammallee taana. Wallahi figa ashitti figa bada bakkitiin dhageette figa bada ayyee wal galle warri hamza baashitti dhiyaatan bada galti yoo isin galti ashitti ajjira jirta mee illee ol darbe arafaate baasee galti si galcha online irratti jette jedhani ashitti ajjira jirta tisheer gora ashitti Ashitti tisheer gora itti daawwale asliin si barbaada yaani maal gootan kootu dhufe jidduu garaacharaalee addaan fidhee warra ashitti suuraa galabbataa jirullee irraa dhoogina. Ashitti waraana sitti baname akka karaa nagaatiin sirra deemuu barbaade defi ilillee ol darbee jala jira. Hundi keessan ashitti tisheer gora warri lakkoofsii qabdan itti dawwala. Saadaan bira jirti. Baay'ee kootu jedhii maal goota qiyaamaa buuftee saadamiin bira saadam. Haadha faatee miidiyaan kun keerii siin qabu. بدلمتير تكاغاري ميديا كان رد كاشتي راد بدان جرو اكا ميديا كانت والله حقيقه ميرم تجرت
keessattuu urga gaafa kaayiroo dhaytee irraa arrabni ilmi namaa kun takkaas irraa gadi bu'ee hin jiru. Zulmii hedduutu sirra gahee jira. Yoo dandeesse waa'ee miidiyaa kanarra waa'ee dhuunfaa kan keetii hin fidin miidiyaa kanarratti nama waasiin jedhullee hin deebisiniif. Atuu durirraa an akka tiktookii ati banatte irraa nama fireendii keetiiti. Nama si dhiyaatu. Taphaa fi kolfa keetiin alatti waan siiriyees ta'e hin dubbatin. Yeroo baay'ee koomentii ijoollee shufuroo bara yoo namni waasiin jedhe fiiddee koomentii namaa deebista. Hin deebisin. Ati har'a namni gurguddaa waliin oolta. Umrittillee ijoollee miti nama guddaadha nama yaadaati dubartii guddoodha. Kanaaf nama si fakkaatu waan si fakkaatu yoo ta'e malee koomentii namaa dubbisaa miira keessan galin. Tasgabbaa'e jireenya kee oofadhu. Akka waan miidiyaa waasii godhuutitti bootaa itti hin kennin. Kuni nasihaan obboleessi keessii dhaamuudhaa dhafaate. Qannasi waa'ee miidiyaa kanallee ofirraa qannasi yoo dalagaa argatte dalagaa wayii dalagataa yookaan illee porosesii kan kee hordofata fata jedhi jiraadhu yeroo miidiyaa irra dhufte ammoo geemii kee taphadhu dabbarami namoota muudiin kan kee waliin galuun nama si beekan kabeekan ana waan fedhe waliin qalladde raachuu walii yoo qalladde aslii walii yoo qalladde namoota biroo waliin yoo qalladde wal dhabuu dandeetta. Nama garuu kokkabiin kee waliin galuun waliin taphadhu gargar deem kanaan ala garuu koomentii jara abbaan barbaade tuttuqee miira keessa si galchuuf ta'e fiiddee miira keessan galin tokko haadha faateetiif. Ashitti obboleettii xiyya kakaleessa bultee haraalaa ijaaratte. Rabbiin bultii tantee tagalma geettu si haa taatu. Si'iif mucaa kanallee yeroo dhiyoo keessatti rabbiin ni danda'a quwwaa fi kuduraa isaatiin wal biraan isin haa ga'u. Haa ta'u malee haalli amma miidiyaa kanarra ittiin deemaa jirtan ammoo sirriidhaa miti. Miidiyaan sharrii malee khayrii hin qabu. Yoo ufuma fakkeenya si kaase anaaf hawwiilleen kana dura nama miidiyaa irra sochoonu ture osoo waliin fuudhin dura. Haga wal fuune garuu nama lamaan miidiyaa irraa gujufuu waan hin dandeenyeef isiin haadha manaa taatee gara manaa galte anammoo abbama miidiyaa ta'e yoo naan rabsanillee sababuma kiyyaaf arrabsanti malee zambii isiitiin miti haadha manaati. Itti dhiiste bira galte miidiyaa. Laayifiin tidaarii duraatii fi laayifiin tidaarii booda waladda. Gaafa bultii ijaaratanillee dhufanii sa'aatii 24 jaarsamaa jaartiin asirratti yoo ta'inne haasaa jiran deemna jedhan waa hundi namaa sooshaal miidiyaa ta'a malee piraayiveet wanti jedhamu wanti dhuunfaa hin hafe. Even Hamzaa waliinillee dhuftee yoo taphatte akka nama Hamzaa faati waliin beeyneeti waliin taphattan malee Hamzaa koo ashittii koo maalii taates yaade asiin bu'ee jira sun dura tare yeroo wal jinjanaa san jecha. Har'a yoo dandeettan gastii tokkoyyuu waliinuu seenina garma garatti wal yoo bilbilu barbaaddan keessaan yookaan ammoo akkuma amma jirrutti itti fuufna yoo jettan taate wallahi kakadhee sitti maan. Warri miidiyaa keessattuu namni Oromoo kun summii jaalalaati. Nama wal jaalate karatti hambisa. Osoo ati kaayiroo dhaqu miti kaayirootti fuura achi hin garagalfatin si'iif Hamzaa gargar baasa uummanni miidiyaa kun. Haasida. Ijji namaa ammoo rasaasarra jabaatteedhan. Ani siillee na siyaansii dhaabu hariiroo keetiif Hamzaa keessatti godhadha. Atillee nama biraa waliin taphadhu. Innillee waa'ee dhuunfaa keessanii dogongortanii miidiyaa kanarra fidina. Yoo goolabu ammoo ammaaf garaa qulqulluun yoo rabbii tokkicha sodaattan. Yoo nama islaamaa taatan. Yoo gadi gala qabriitti sodaattan. Rabbii tokkichaaf jecha garaa qulqulluun afoo hin haalilaa olii jedha. Galatooma. Jala irraa baay'ee biraa deema. Barosoo hinaafa qabadde isaa wajjin hin kolfu. Maalitti hinaafame? Oorruu kamitti hinaafan? Qabeenya kamitti hinaafan? Maalitti mee homarratti dubbataniif dhiisanuyyuu waliin beektanii bar. Wallahi dhiifama Oromooti. Homarratti dubbatanuuf dhiisanuun beektan. Maalitti hinaafame? Mee maal argitanii maalitti hinaafame? Yee miskiina wallahi tasaqaayyatanii hinaafaan jechi waa dubbatan kun isin tasaqaayyesse wallahi rakkattaniirtan. Koi, amma maalirra wal geettan si kaashe. Tingeemii wajjin taphachaa turte ammoo akkamiin wal geettamne naa ibsi. An obboleessa kiyya qaraa nadhoon naan taatu beekta. Mee dhiisa tafaanii waan jedhina. Jireenya kiyya keessatti nadhoon naan taatu. Afaanii waan jedhinii siin jedheera. Afaan arrabni lafee taatu waan ta'eef. Oromoon dhagaye. Ammas baay'ee uf qabaara baay'ee uf ittisaa jira waan ta'eefi. Yaa uf qabiitii akkasumas Ani waan biraallee hin dubbanne. Wanni hamtuun takka dubbadhellee hin jiran ni qoosanii beektanii akkuma nama kamiinuu qoosuu ta'a. Ishaanis ona bira dhufee abbaan fedhee ona bira dhufee nama kamiin waliin ni qoosaan. Waan ofirra beektaa amma waan jedhan dubbatu. Akkuma uf qabdee uf qabiitii asumarraa gadi bu'iitii dhiisi bahi kaa'iitii sa'a takka lama turu yoo daddeebillee barbaade daddeebi malee namaallee waa jettee
nama si jala jiru komanti si barreessu illee waa jettee afaan hin beeytaman waan xiqqoo eeggata waan xiqqoo eeggata isa kana ta'e waa takka illee namaan hin jedhin namni illee waa isin hin jedhin akkuma calbiftee qara turteetti calbisii akkasuma irraa bu'uu yaalii godhu malee waan takka namaan hin jedhin billaalii boona jettee takka waan takka hin jedhin akkasuma calbisii gabbay malee akkuma hin dubbadhu jetteetti hin dubbatin abeetti billaaleetti. Watak hamtu toltu bunna kan keetiin bahe callisii mochaa gabbayeetii waan taate namni namallee namaan qabanii mukallee muka qabanii jette Oromoon jee wanni martuu salphaadha wama boroo dhumatu seenaan isin hin badin isinillee yoo hamtullee waliin jettan yoo toltullee waliin jettan ati yoo si yookaa waa isin jettellee yoo atillee yookaa waa jettellee sammaraa dhugaan teessan adda baate waan ta'eef obsiitii irraa bu'iitii irraa ba'iitii asitti yoo danda'ame namna jala jettan ishee itti godha haa dhuftu hin haasofna. Wallahi jamsi yoo hamma dandeeku ani si maloota arginaan garas nama wajjin geemii akka karaa godhutiin jirti dargaggoo irra jechuu hin dandeenye. Asumaan itti dhufee obsa qabdii yoo alhamdulillah waan jennee hagammaa afaan baatu bakka isaabatu qobaatu. Rabai itu kau tiada garan betul. Ada orang rabai. Betul. Anje debar awan tak kabat dulu dubatan juga Malaysia. Awan tak kabat dulu dubatan juga. Jadi lah awan tak kabat dulu dubatan juga. Amas, oso wahid dua cudan dau, oso wahid dua cudan dau. Jedhanii isin jedhesan jedhan jedhee osoo irra kaa'uu danda'uyyuu ammallee cadhisaa jira. Argitee tokkoffaa akkuma mammaakni Oromoo baane hantuunni baarree jala seenaan hantuuta kana baarree kanaafuu hoffolii jettee jedhana durree. Dhageesse hantuuta kana baarree kanaafuu hoffoli. Waa hedduu waa shaniif waa jahaaf isii afaan keessa qabataa jira. Waa shaniif waa jaha jira. Argitee Inara kete darbite san irra kaayee darbuu wallaalle ani asirra baay'ee lat isii gochuu wallaalle ani argite maaliif wanni ana dubbadhu kun keeriinis badduunis hamtuunis boruu riikoordii taatee ulteetti boru naqaanfachiifti guddaa biratti boru naqaanfachiifti beekaa biratti boru nama saalfadhu tokko bira ga'ee guyyaa sammaaf akkas jette naan jedhee qaanfadha hadha mataa gadi qabachuu irra gadi liqimsuun wayya jechaadhaaf dhageessaa ilmu. Gadi liqimsuun wayya boru mataa gadi qabachuu irra hadha usuma sheexanni illee natti jiru osuma wanti hedduunatti jiru gadi qabachuu gadi cadhisuun wayya jechaadhaaf argitee tahadhaara taboontu jira. Argitee tahadhaara taboontu jira. Jecha isiin jedhan san wallahi atuuta akkasiiti jedhan gizee akkas gootu san atuuta akkasiiti jedhan akkasii miti jedhee irra kaayuu wallaalle. Walirra kenna taana waa baay'ee walirra kaa'uu dandeenya. Waa hedduu waa sagaliif waa kudhaniif. Waa sagaliif waa kudhaniif. Arsooman na keessa jira amantii walii qabna oromummaa walii qabna ammas waa hedduutu nu keessa jira mataa qaqqabadhee jedhise malee jechuudha wallahi saamunaa malee isii miicaa saamunaa malee isii miicaa ani sharri namaan qabu wallahi eenyufu sharri qabu eenyufu wallahi nama tokko asirraa rabbiin natti dhagaa